nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu obbolaan ko? Guutummaa biyya lafarra facaatanii kan jirtan nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Iyyaasuu Tarrafaati. Akkuma yeroo darbee barumsa tajaajilaa fi ergama isaa jedhu obboleessi keenya Paaster Dandanaa Margaa barruu bareedaa nuu barreesse jennaan kutaa tokkoffaa isaa sagalitti jijjiiruun simbiraan ga'uun koo ni yaadatama. Har'as kunoo bu'uura tajaajilaa kan jedhu kunoo kutaa lammaffaa isaa qabadheen isiniif dhiyaadheera. Ana faana turaan afirraa kooti. Egaa bu'uurri tajaajilaa maali? Roomee 12:1-2 akkas jedha. Ammas yaa obboloota ko araara Waaqayyoof jedhaati namummaa keessan qulqullaa'aadhaaf Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof in sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha jedha. Egaa bu'uurri tajaajilaa inni tokkoffaan bu'uurri tajaajilaa jaalalli yookaan fedhiin Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasanii beekuudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha egaa? Yaada yookaan fedhii Waaqayyo biyya lafaarratti qabu adda baasanii beekuu. Inni lammaffaan yaada yookaan fedhii Waaqayyo uumuu irratti qabu adda baasanii beekuu. Akkasumas yaada Waaqayyo waldaa isaarratti qabu adda baasanii beekuu. Akkasuma yaada Waaqayyo nama dhuunfaa irratti qabu adda baasanii beekuu. Kana malee dhimmoota itti adeemuuf jirru kamiisaa irratti qabu maal akka ta'e baruun ni dursa jechuudha. Namni tokko yaada yookaan fedhiin Waaqayyoo maal akka ta'e osoo hin bariin yaada isaan fiixaan baasuu hin danda'u. Kanaaf sochii kam dura kana adda baasanii baruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa erga kana jennee jaalalli Waaqayyoo immoo maali? Egaa jaalalli Waaqayyoo waan gaarii ta'e inni tokkoffaan jechuudha. Inni lammaffaan waan isa duratti fudhatamaa ta'e jechuudha. Inni sadaffaan waan akeeka isaa fiixaan baasudha jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo kana jechuudha warri gurguddaan. Bu'uurri tajaajilaa inni lammaffaan jireenya jijjiiramaa yookaan laphee jijjiiramaadha jechuudha. Roomee 12:2 irratti akkuma jedheen yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa jedha. Egaa tajaajila keessatti jireenya jijjiiramaan iddoo olaanaa fi isa jalqabaa qabachuu akka qabu gonkumaa kan wal nama gaafachiisu miti. Sababni isaas egaa jijjiiramni jireenya wanta tajaajilaa dursuu qabu waan ta'eef akkasumas tajaajilli bu'aa jijjiirama keenyaati waan ta'eef jechuudha. Kana dubbiin sagalee Waaqayyoo Xiimotewos isa duraa 1:13-16 ni dubbata. Kanaaf tajaajiluuf waltajjii kamirratti ba'uun dura kan nuti gochuu qabnu jireenya keenya jijjiiramuuf dhiisuu isaa ta'uu qaba jechuudha. Sababiin isaas Waaqayyo maalummaa hin jijjiiramnetti ulfina isaa hin mul'isu waan ta'eef. Karaa biraatiin Waaqayyo kan fayyadamu maalummaa nama jijjiirameetiin waan ta'eef jechuudha. Odoo kana hin ta'in tajaajila kamiyyuu tajaajiluu hin dandeenyu jechuudha. Erga kana jennee jireenya laphee jijjiiramaa jechuun maal jechuudha? Jireenya laphee jijjiiramaa jechuun egaa jireenya Gooftaa wajjin sirriitti wal arge jechuudha. Hojii ergamoota 9:1-8 hojii fannoo Yesuusiin haaraa ta'u jechuudha. Jireenya qulqullummaaf eeggatu jechuudha. Ibroota 12:14 irratti dubbata kana. Inni biraan jireenyaa fi namummaa miira cubbuudhaaf duraan qabu irraa hiikkate jechuudha. Kana Maatiyos 5:23-24 dubbata. Inni biraan jireenya fedha Waaqayyootiin gaggeeffamuuf guutummaatti mo'atame jechuudha. Hojii ergamoota 9 irratti ni dubbata. Egaa bu'uurri tajaajilaa inni guddaa inni jabaan inni sadaffaan immoo amantiidha jechuudha. Amantii malee waan tokko gochuun hin danda'amu. Amantii malee sochoon, dhaabbachuun, deemuun, ka'uun, taa'uun wanti kamuu hin danda'amu. Kanaaf egaa amantiin jalqaba irratti bu'uura fayyina keenyaa isa ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa goone
amanuudhaan yookaan fudhachuudhaan bu'uura tajaajilaa maal akka ta'e beekna jechuudha. Inni lammaffaan egaa waan goonu hunda irratti Kiristoositti abdachuuf isatti of gatuu waan hin jirre akka jiraachisuu danda'us amanaa tajaajiluu jechuudha. Inni arfaffaan egaa dubbii waaqayyoo dhaga'uuf hojiirra oolchuu jechuudha. Tajaajilaan tokko egaa dubbii waaqayyoo utuu hin dhaga'iin, utuu hin dhaggeeffatiin, utuu hin xiinxaliin, utuu hin hubatiin hooma tokko tajaajiluus ta'ee waan tokko fiduu hin danda'u jechuudha. Egaa tajaajilli hafuura dubbii waaqayyoo bu'uura hin godhan tajaajila dhugaa yookaan qajeelaa ta'uu hin danda'u. Qajeelfama sirrii kaayyoo fi ergama tajaajila keenyaa kan argannu dubbii sagalee waaqayyoo keessaa waan ta'eef karaa biraatiinis tajaajila jechuun mataan isaa dubbii waaqayyoo hojii irra oolchuu yookiis immoo dubbii waaqayyootiif abboomuu jechuudha waan ta'eef. Kana waan ta'eef utuu dubbii waaqayyoo hin dhaga'in hin qalbeeffatiin tajaajilaan tokko tajaajiluu hin danda'u jechuudha. Wanta fiduu danda'u tokko hin qabu jechuudha. Egaa bu'uura tajaajilaa inni ta'e qabxiin shanaffaa jaalala. Jaalalli jiruuf jireenya ilma namaa keessatti bakka guddaa kan qabudha. Iddoo guddaa kan qabu hundumaa kan immoo hundumaa gararraa kan jiru nagaa kan buusu jaalala jechuudha. Bu'uura tajaajilaa keessattis jaalalli baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jaalalli tajaajila keessatti wanta bu'uuraaf iddoon olaanaa laatamuufi qabu keessaa isa jalqabaati. Kan nuti fayyine jaalalaan waan ta'eef ka'umsi jireenya argachuu keenyaa kan ka'e jaalala irraa waan ta'eef jaalalli keenyas jaalala irratti hundaa'uu qaba jechuudha. Jaalalli kun egaa wantoota sadii of jalatti qabachuu qaba. Inni tokkoffaan tajaajilaan tokko egaa tajaajila kam tajaajiluutiin dura waaqayyo abbaasaa isa ta'e kana jaallachuu qaba jechuudha. Dhala dubbiin sagalee waaqayyoo keessa deebii 6 irratti akkas jedha. Waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuudhaanis humna kee guutuudhaanis jaalladhu jedha. Inni lammaffaan egaa jaalala saba tajaajiluun tuqamu jechuudha. Isa kana dubbiin sagalee waaqayyoo Qorontos isa duraa 13:11 fi Fiilimoon 1:4 irratti nu dubbata. Saba waaqayyoo jaallachuuf isaaniifis yaaduu fi ba'aa isaanii baachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni sadeeffaan tajaajila gooftaa harkaa fudhanne jaallachuu jechuudha. Nahimiyaa 6:1-3 yeroo dubbisan dubbii kana dubbata. Tajaajilaan egaa hojii kamiyyuu ciminaan hojjechuu kan danda'u tajaajila sana yoo jaallate gammachuudhaan yoo fudhate qofaadha jechuudha. Kana malee utuu hin jaallatin homaa hojjechuu hin danda'u. Bara kana garuu baay'een keenya waltajjii irra dhaabbannee tajaajiluu irraa kan hafe haala hundumaa keessatti gatii tajaajilli nama gaafatu kan baasu hin jiru. Isa kana waaqayyo nu naa gargaaru malee. Egaa erga kana jennee tajaajilli immoo isaa jalqaba. Eessa maddi tajaajilaa? Tajaajila immoo eessa jalqabuu qaba? Tajaajilli bakki inni irraa jalqabu egaa inni jalqaba jireenya mataa ofii waaqayyoof kennuurraa jalqaba jechuudha. Roomee 12:1 irratti dubbata kana. Inni lammaffaan dhugaaf hafuuraan isa waaqessuurraa jalqaba jechuudha. Yohaannis 4:24 irratti dubbata kana. Duukaa buutuu Kiristoos dhugaa ta'uurraa jalqaba jechuudha. Maatii ofii waaqayyoof qulqulleessuuf ulfina waaqayyootiif qopheessuurraa jalqaba jechuudha. Mandara jiraatanirraa tajaajiluu eegaluurraa jalqaba jechuudha. Waldaa keessatti waaqeffatan keessatti kallattii garaa garaatiin tajaajiluurraa eegala jechuudha. Biyya keessa jiraatan irraa tajaajiluurraa hanga andaara lafaatti lafa waaqayyo nuuf laateef ejjennoo dhumaa isa ta'etti tajaajilu jechuudha. Namoonni tokko tokko garuu namni naannoo isaa jiru nama ittiin fakkaatu. Akka tajaajilamuun isa barbaachisullee hin yaadu. Garuu wanti nama ajaa'ibu addunyaarra naanna'uu abjutu. Yesuus duukaa buutotaan akkas jedha. Yerusaalem, Yihuudaa, Samaariyaa hanga andaara lafaatti deemaa labsaa jedha. Hojii ergamootaa 1:6-8 yeroo dubbisan agartu kana. Erga kana jennee egaa maalummaa tajaajilaa yookaan meaning of servant isa jedhu mee ilaalla. Tajaajila jechuun maal jechuudha? What it means servant? Tajaajilaa jechuun egaa
akkaataa hiikti jechoota kitaaba qulqulluuti. Ibsituuwwan kitaaba qulqulluu garaa hiikanitti garbicha jechuudha. Luqaas 1:38 irratti nu dubbata kana. Akkasuma mul'ata 22:9 irratti Luqaas 17:10 irratti nu dubbata kana. Inni biraan ajajamaa yookiis immoo abboomamaa jechuudha. Akkasumas inni biraan ergamaaf deeggaraa jechuudha. Inni biraan nama gidduu galeessa yookaan makaakkaleenyaa nama ta'e jechuudha. Ambaasaaddara jechuudha. Inni biraan immoo tajaajilaa jechuun egaa karaa biraatiin nama fedhiin waaqayyoo ittiin mul'atu jechuudha. Tajaajilaa jechuun nama qooda afaan Kiristoos ta'ee sagalee fayyinaa dubbatu jechuudha. Tajaajilaa jechuun nama yaada waaqayyoo isa waaqarraa lafa kanarratti raawwachiisu jechuudha. Tajaajilaa jechuun fedhii mataa isaatiin ofii isaa kan laate jechuudha. Walumaa galatti egaa tajaajilaan waaqayyoo inni dhugaan yaadaaf fedha waaqayyootiif mataa isaa fedha isaatiin kan kenne jechuudha. Saba waaqayyoo akka abbaa manaatti amanamummaan kan tajaajiluuf fedhaaf yaada waaqayyoo qofa fiixaan baasuuf dhimmee kan hojjetu jechuudha. Tajaajilaa jechuun kan barumsi keenya kutaa lammaffaa kanumaan raawwata. Ani qopheessaan qophii kanaa obboleessa keessan Iyyaasuu Tarrafaan ture. Sagaleetti jijjiiree qopheessee babbareechi kan simbiraan ga'e ani obboleessa keessan Iyyaasuu Tarrafaan ture. Barreessaan barroo bareedaa ajaa'ibaa kana obboleessa keenya Paastar Dandanaa Margaa ture. Kutaaleewwan hafan hundumaa karaa YouTube keenya Obdii Miidiyaa isin biraan geenya. Obdii Miidiyaa like, share, subscribe godhaa. Barumsa kana hamma dhuma isaatti akka hordoftan isin afeeraa. Hedduun isin jaalladha. Hanga kutaa 3ffaa wal agarruutti nagaatti naa tura.